Abiy Ahmed Shimallis Adaanechii fi namichi Amaaraa suni they are co-mayors of Addis Ababa. Addis Ababa ko waliin bulchan, Finfinnee ko waliin bulchaa jiran beek. The rest of the country is not in their control. Haala akkasii keessatti waa'ee filannoo dubbachuun rakkisaadha. Maaliif filannoon tokko legitimacy qabaachuu kan danda'u yoo xiqqaate constituency bakka namni irraa filamu 2/3 keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'a. Itoophiyaan waggoota 50 booda yeroo jalqabaatiif gabaasa sanada maallaqaa eegalte. Ministeerri muummee Abiy Ahmed sagantaa har'a Finfinneetti taasifame irratti hirmaachuudhaan kuni sirna dinagdee fi maallaqa Itoophiyaaf waan seenaa guddaa qabu jechuun ibsan. Gabaan sanada maallaqaa Itoophiyaa yeroo xumuraaf bara mootii Haile Sillaasee ture. Bulchiinsa Dargiin diigame. Kaayyoon isaa maali? Akkamiin hojjeta? Gabaasa Jiweel Kiruunyuugii ammayyuu taanaasiniif dhiyeessa. Waggoota 50 booda Itoophiyaan gabaasa sanada maallaqaa guyyaa irraa eegalteetti. Kaayyoon ijoo Itoophiyaan Securities Exchange jedhamu kana yaalii dinagdee biyyattii investoroota alaaf banuuf Ministeerri muummee Abiy Ahmed taasisanidha. Banuu qofa osoo hin taane hawwachuufidhas. Amma garuu maaliif erga bulchiinsi mootii Haile Sillaasee kufee bulchiinsi Dargii aangoo qabateetii hanga har'aatti gabaan to'annoo cimaa mootummaa jala jira. Mootummaan amma kana jijjiiruu barbaada. Uummata miliyoona 100 ol kan qabdu Itoophiyaan biyyoota Afrikaa dinagdee jabaa qaban keessaa tokkodha. Gabaa sanada maallaqaa hundeessuun ammoo investoroota biyya keessaa fi alaa hawwachuu barbaadde. Sochiin kun immoo kaapitaala alaa akkaan barbaadamu gara biyyaa fida. Kanaan alaa dhaabbilee mootummaa 10 abbaa qabeenyaa dhuunfaatti gurguruuf yaadamu hoogganaa olaanaa gabaa sanada maallaqaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Xilaahun Kaasaahun BBC'tti dubbataniiru. Gabaan sanada maallaqaa garuu akkamiin hojjeta? Investoroonni kaampaaniiwwan tarreeffaman irraa qooda bituus ta'e gurguruu danda'u. Kuni dhaabbileen kaapitaala akka horatan gargaara. Investoroonni immoo bu'aa akka buufatan taasisa. Gabaa sanada maallaqaa keessaa mootummaan 25% fudhateera. 75% hafe immoo investoroota dhuunfaaf qophaa'e. Gabaan sanada maallaqaa Itoophiyaa bu'uura cimaarraa eegale. Gamanumaa investoroota biyya keessaa fi alaarraa doolaara miiliyoona 26 walitti qabeera. Kun kan jalqaba walitti qabuuf yaade dachaan caala. Hoogganaan gabaa sanada maallaqaa Itoophiyaa Dr. Xilaahun faayidaa isaa ijoo akkanaan ibsu. I would say the key incentive in a market like ours, where, like I said, gabaa akka keenyaaf akkuma jedhe faayidaa dinagdee olaanaa qaba. Hirmaannaa xiqqaa investoroota biyya keessaa fi alaatiin bu'aa guddaa deebisee nuuf fida. The big incentive is returns. Faayidaan isaa garuu dinagdee biyyaa qofa miti. Dhaabbileen xixiqqoo fi reefoo hojii eegalan dinagdee Itoophiyaaf wiirtuu dugdaati. Waggootaaf dhaabbileen kun baankiirraa liqaa argachuu rakkatu. Amma garuu qooda isaanii gurguruun maallaqa walitti qabuu danda'u jedhu dhaabbata Fairfax Africa Fund jedhamu keessa kan hojjetan hayyuun dinagdee Zamadeen Nagaatu. There are a lot of family-owned businesses. There are a lot of very exciting startups who can now tap. Itoophiyaa keessa biizinasiin maatiidhaan fi kan reefuu hundaa'an baay'ee jiru. Kunneen amma kaapitaala bakka tokkotti qindaa'ee fi mootummaan to'atamurraa fayyadamuu danda'u. Kuni amantee dabaluuf bu'aa qaba. Karaa kaapitaala gabaa kanaan qooda gatii gadi aanaan bituu dandeessa. Kana jechuun akka humna keetti guddina dinagdee Itoophiyaa keessatti qooda fudhatta jechuudha. Gabaa kaapitaalaa irratti hirmaachuun maal akka ta'e hawaasni akka hubatu taasifameera. Haa ta'u malee kanneen shakkirraa qabanis jiru. Riiformii dinagdee Ministeerri muummee Abiy Ahmed eegalsiisan kanneen deeggaran akkuma jiran kanneen gaaffii irratti kaasanis jiru. Itoophiyaan dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankii addunyaa irraa liqaa doolaara biiliyoona 10.7 argachuuf gatiin sharafaa fedhii gabaan haa murtaa'u jettee erga labsitee gatiin birrii walakkaan gad cabe. Kun lammiilee Itoophiyaa baay'eef jireenya qaalesse. Paarlaamaan Itoophiyaa baankileen alaarree biyya seenanii haa dalagan jedhee yeroo eeyyame baankilee biyya keessaa yaadda'anii. Yeroo ammaa baankileen Itoophiyaa keessa jiran hundi qoodi isaanii kanneen biyya keessa jiraniin kan qabamedha. Waraanni waliinii kaaba Itoophiyaa ofitti amanamummaa investoroota xiqqeesseera. Walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti fufees yaaddoo biraadha. Rakkooleen jiraatanis gabaan sanada maallaqaa egeree Itoophiyaaf hundaa'e. To'annoo madaalawaa fi deeggarsa cimaa yoo argate diinagdee Itoophiyaaf carraa guddaadha. Walloo kaabaa aanaa Bugunaatti hanqina nyaataan haadholii fi daa'imman du'uu qorannoon mul'ise. Ji'a darbeerraa kaasee aanichatti hanqinni nyaataa mudachuun gabaafamaa ture. Suuraaleen hanqinni nyaataa daa'imman irratti mul'achuu akeekan qoodamaa turan. Yuunivarsiitiin